Nagaoltani. Sagaleen keessa hin nagaoltani. Waaqayyoof galanna ta'u. Isa guyyaa kana nuuf kenne dabalee carraa jiraachuu nuuf kenne akkasitiin fuula isaa duratti akka sassaabamnu isa godhe Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Filannoo gaa'ilaa amma dargaggoota gidduu jiru maal fakkaata kan jedhu gaaffiinsaa. Maal fakkaata shaakalli amma jiru maal fakkaata kan jedhudha. Mata duree masaa olaaltan filannoo gaa'ilaa amma dargaggoota gidduu jiru maal fakkaata yeroo jedhamu imma research yookiin imma qo'annoo gaggeessuu wajjin waan wal qabatu fakkaata. Maaliif maal fakkaata seeduuf namarra deemamee namoota gaa'ila uuman namoota filannoo keessa jiran deemanii interview gochuu barbaada. Garuu isa kana utuu hin godhin immoo kanan irraa kee dubbadhu maayinni dhimmi kuni dhimma yeroo hundumaa arginu waan ta'eef qorannoo yoo barbaadeyyuu muuxannoo irraa mudannoo irraa akkasumas guyyaa guyyaadhaan waan arginu irraa kaaseenan dubbadha jechuudha. Kanaaf baay'ee keessaniif haaraan ta'u garuu akka nun yaadannu nu godha wantooti kun jechuudha. Kanaaf keessan fiigaa moor dubbii Waaqayyoo wajjin detail godhanii warri itti fufan baay'ee dubbatu. An kanaaf shaakala irrattan moor focus godhaa jechuudha. Kanaaf akka sirriitti na dhaggeeffattan barbaada. Maaliif baay'ee debatable waan ta'eef dhimmi kakaasu baay'eensaa booda isinis irratti baay'ee dubbachuu waan dandeessaniif akkasin yaadannoo qabattan barbaada. Maal fakkaataa shaakalli arra jiru? Kanaaf isa gaariin taanes baay'ee isaa kaabna jechuudha. Shaakalli arra jiru maal fakkaata? Achumaan immoo muuxannoo koos nan kaasa jechuudha. Ani anniversary keenya akkaataa addaatti yoo ayyaaneffanne ta'eyyuu Mee 3 dheengaddaadha. Waggaa 15ffaa keenya erga ol fuunee jechuudha. Kanaaf anniversary koo farka walitti rukutaa. Gaa'ila dhaabbachuu kootiif waggaa 15ffaadha. Isa dura immoo hiriyummaadhaan waggaa 11 turre. Haadha manaa koo wajjin. Hiriyummaadhaaf waggaa 11 turre. Waggaa 15 immoo erga ol fuunee jechuudha. Kun baay'ee challenge qabaa garuu boodan dubbadha waan ta'eef kanaaf inni jalqabaa driving force yookiin immoo filannoo keenya warroota murteessan keessaa inni tokko maayinni qophaa ofii murteessuudha. Qophummaa yookiin emotion driven. Eenyutu murteessa gaa'ila irratti bara kana keessaa kan murteessu keessaa inni tokko emotionidha. Yookiin immoo namni qophaa isaa taa'ee feelingii isaa dhaggeeffatee keessa isaa dhaggeeffatee emotionii isaa dhaggeeffateeti murteessa filannoo isaa jechuudha. Inni kun si'a baay'ee maal irratti hundaa'a? Fedhaa haala saalquunnamtii fi wantoota alaan mul'atu irratti hundaa'a. Inni kun shoora guddaa qaba filannoo gaa'ilaa keessatti. Namoonni jalqabuma ilaalan fedha foon isaanii yookiin immoo sexual desire seennu kana. Sexual desire fedha foonii isaanii guuttachuuf jecha haadha manaa barbaachuutti ka'u. Sexual desire. Kanaaf fedha isaa kana kan guutu immoo jedheeti kiraateeriyaa kaa'a. Innis maayinni bifi ishee kan akkas taate, funyaan ishee kan akkas ta'e, iji ishee kan akkas taate jedheeti wantoota alaa kana irratti focus godha jechuudha. Inni kun eessaa dhufe yoo jettan emotion yookiin immoo feelingii keessa keenya keessa kaa'u. Foonni keenya. Feelingiin kun feelingii Waaqayyoo kaa'edha. Sexual desires, satisfactionis Waaqayyootu kaa'e. Lamaan isaayyuu desire isaas satisfaction isaas Waaqayyootu kaa'e. Garuu maaltu jallise isa jedhu immoo baay'ee irratti barataa waan turtaniif an wantoota drive godhan kana irrattan dubbadha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een isaanii emotionii kanaan filannoo isaanii gaggeeffatu jechuudha. Inni kun maalitti geessaa baay'ee saasatu irratti dubbata waan ta'eef. Kanaaf namoonni wantoota alaa kana ilaalanii itti seenan baay'een isaanii gaa'illi isaas yoo ta'e hiriyummaan filannoomti isaallee yeroo inni fail godhu yeroo inni rakkoo addaa keessa bu'u argina jechuudha. Kanaaf namoonni qophaa isaanii
isaa wajjinis otuu mari'atin horizontaalis otuu mari'atin garuu imooshanii isaanii fiilingii isaanii irratti hundaa'anii namoonni gaa'ela isaanii murteessan jiru jechuudha. Inni lammaffaanii maatii yookiin hariiroo namoota baay'ee nutti intimate ta'anii wajjin qabnuun murtoo goonuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Boodas inkaa warroota gaa'ela keenya yookiin filannoo keenya murteessan yookiin immoo itti nu dhiiban keessaa inni tokko maayini jechuudha namoota naannoo keenya jiranidha. Inni tokko inni guddaan eenyudha? Maatiidha jechuudha. Maatiin namoota filannoo keenya irratti dhiibbaa uuman keessaa tokkodha. Kanaaf maatii duwwaa immoo miti namoonni naannoo keenya jiran baay'een isaanii filannoo keenya murteessu. Inni kun garuu hariiroo maatiin nu waliin akkasumas Waaqayyo wajjin qaban baay'ee murteessaadha. Yeroo darbe arranged marriage irratti discussioning godhamaa ture. Anis as gidduun ture. Isin wajjin yoo hin mari'anne ta'uu taa'ee dhaggeeffadha. Arranged marriage yeroo jedhamu maatiin kan inni dhiibbaa uumee akka namoonni filannoo isaanii akka isaan gaggeessan godhan keessatti gaariidha gadheedha jedhamee kaa'aa ture. Garuu maaltu murteessa yoo jettanii hariiroo maatiin sun tokkoffaa isin wajjin qaban lammaffaa immoo Waaqayyo wajjin qaban. Baay'ee shoora guddaa qaba jechuudha inni kun. Kanaaf ga'een maatii filannoo keenya keessatti guddaa yoo ta'e iyyuu akkaataa isaan itti murteessan garuu jireenya keenya irratti dhiibbaa uuman garuu maalidha jechuudha hariiroo isaan Waaqayyo wajjin qaban. Lammaffaan hariiroo isaan nu wajjin qaban. Overnight dhufanii influence yoo nu godhu ta'e. Dhimma nuun Waaqayyo wajjin qabnu dhimma nuun jireenya nuun qabnu dhuunfaatti qabnu baay'ee isaatu hin beekin dhufanii influence yeroo godhan rakkoo guddaatu uumama jechuudha. Kanaaf ga'een maatii guddaa akka ta'e filannoo keessatti isa tokkodha jechuudha. Daddafeen dubbachuu qaba. Maaliif 11 kaa'e waan ta'eef sadaffaarran jira. Inni kaan hiriyootadha. Peer warra jennu. Hiriyoonnis filannoo keenya warra influence godhan warra filannoo keenya murteessuu danda'an keessaa tokkodha. Inni kun si'a baay'ee maayinni dhiibbaa negatiif ta'e baay'ee isaa qaba. Hiriyoonni akkamittiin murteessu kun sin darbiin jedhu. Isheen kun immoo sirkaa baatee naan lammaffaan argattu. Dhimmi isaanii dhimma yeroof dhimma bifaaf dhimma wantoota alaa duwwaa wajjin kan murtaa'anii namoonni hiriyoonni naannoo jiran yeroo isaan murtoo keenya influence godhan argina. Filannoo keenya yeroo isaan influence godhan argina jechuudha. Kanaaf hiriyoonnis maaloo qabu jechuudha shoora guddaa qabu filannoo gaa'ilaa keessatti. Kanaaf hiriyoonni yeroo isaan influence godhan wantoota nu ilaaluu qabnu baay'eetu jira jechuudha. Maaliif namoota dhiibbaa uuman waan ta'aniif. Akkaataa isaan itti pressure uuman, akkaataa isaan itti dhiibbaa uuman sun baay'ee murteessaa waan ta'eef hiriyoonnis shoora guddaa ta'e qabu jechuudha. Dhumarratti wantoota kaasu waan jiruuf dhimma sanattan xiyyeeffadha. Inni kan biraanii horii qarshiif konkolaataan jedheen kaa'e. Gaa'ila keenya qarshiin yeroo inni itti murteessu jira. Gaa'ila keenya qabeenyaan yeroo inni itti murteessu jira. Gaa'ila keenya konkolaataa illee yeroo inni itti murteessu jira. Maal jechuudha? Namni qabeenyaatti heeruma yookiin immoo namni qabeenyaa fuudha. Kun baay'ee isaan argina. Otuu eenyummaa nama sanaan ilaalin, maalummaa isaan ilaalin, waanuma inni horii qabuuf yeroo isheen natteetti heerumtu jira. Kanaaf namni suni namni heerumaa jiru yookiin fuudhaa jiru kun maal jedhama? Qabeenyaa fuudhaa jira yookiin immoo qabeenyaatti heerumaa jira. Kanaaf qabeenyaan horiin qarshiin kun gaa'ila yeroo inni filannoo keenya murteessu argina jechuudha. It's very critical. Waldaama kiristaanaa keessa teenye iyyuu jechuudha. Kanaaf namoonni qabeenyaa baay'ee focus godhan namoonni qabeenyaa irratti ija isaanii kaa'atan baay'een isaanii maal godhu jechuudha? Ijoollee isaanii maal godhu? Qabeenyaatti heerumsiisu. Maatii dhumtillee
Kun baay'ee koomoniidha. Karaa maatii influensii dhufu keessaa namoonni maal godhu namni sun yeroo gaafannaa dhaqan illee waa'ee personality isaa utuu hin qabin maal nyaachisaa, maal dhussiisaa, qabaa horii, qabeenyaa qabaa jedhanii gaafatu. Gaaffiin sun hin banne. Garuu wantoota dursantu baay'eetu jira. Waa'ee horii, waa'ee qabaachuu isaa utuu hin gaafatin jira jechuudha. Kanaaf horiin yeroo inni filannoo keenya murteessu, qarshiin yeroo inni filannoo gaa'ilaa keenya murteessu jira jechuudha. Kan biraa biyya alaatti, biyyi alaa yeroo inni filannoo keenya murteessu jira. This is very common. Biyya alaatti heerumuuf biyya alaa fuudhuu jedheen kaa'e kanammoo. Yoo kana biyya alaan tureen. Maatii sadiin arge. Maatii sadanuu divorsidiidha. Namoota walii kan maatii sadii gidduun dhaqe. Sadan isaanii keessaa nama tokko yeroo naasofsiisu warra kaan hin diteeyili naasofsiifne waan ta'eef nama tokko yeroo naasofsiisu maatii sana keessaa jechuudha. Mee waa'ee akkaataa itti gaa'ila dhaabbatti natti miin jedheen. Ishee durbaadhaan, ishee haadhaatiin jechuudha. Ijoollee lama qabdi. Ijoollee lama sadii qabdi. Maal natti himtee bu'aa natti himte maal naan jettee hiriyaa baay'ee jaallattu hiriyaa baay'ee hariiroo gaarii walii wajjin qaban mana waaqayyoo keessatti walii wajjin deemaa turan dhiiste namni biyya alaa waan dhufeef hiriyaa sana diigdee isa kanatti heerumtee deemte. Kanaaf filannoo keenya baay'ee murteessa. Biyya alaa these days yoo baay'ee isaa laaltan namooti biyya alaa dhufanii namooti hiriyummaan isaanii jalaa diigame baay'ee jira. Kanaaf filannoo keenya hin murteessa jechuudha. Biyya alaa dhaquuf dhiisuun filannoo keenya murteessaa jira jechuudha. Gaa'illi sun garuu waggaa hunguun waggoota muraasa booda hin diigame jechuudha. Kanaaf biyyi alaas yeroo inni filannoo keenya murteessu arginaa jechuudha. Kan biraan rakkina yookiin immoo qaleensa jireenyaa namni yeroo jireenyi itti hammaatu waama jireenyi itti hammaate waan nyaatu waan dhugu waan dhabeef amma kee heerumuu qaba bakka fuudhuun qaba yeroo inni jedhu jira jechuudha. Kanaaf jireenyi rakkinni jireenyaas yeroo inni filannoo keenya murteessuudha jechuudha kun. Kanaaf namoonni maal godhu jechuudha dhaqaniiti otuutti yaadin rakkina keessaa ba'uuf jedhanii maal godhu jechuudha hin fuudhu yookiin immoo heerumu. Keessumaa inni kun source of income an jedhamu dhiiradhamee waan yaadamu biyya kana keessatti heeruma irratti baay'ata. Gaafa rakkinni itti hammaatu isheen durbaa gaafa waan gootu dhabdu maal gooti abbaama jalqabatti dhufetti inni ilaaltullee ijaan sukkuummattullee keessa deebitee yaaddullee maaliif rakkina keessaa ba'uuf jettee heerumatti galti. This very jira lafarra bu'ee lafumarra bu'ee jira jechuudha. Anaaf isin iyyuu kan beeku. Kanaaf qaaleensi jireenyaa yookiin rakkinnis yeroo inni filannoo keenya murteessu jechuudha. Inni kan biraan ijoollee. Ijoolleenis filannoo keenya murteessu. Akkam yoo jettan namumti anumti kanan beeku maaliif fuuteedhee gaafadheen ijoollee godhachuun barbaade. This is the reason. Maaliif fuuteennaan irra deebi'een gaafadhe dhaga'uu barbaade. Maaliif fuuteennaan ijoollee godhachuu waan barbaaduuf fuudhe. Kanaaf ijoollee godhachuun yeroo inni filannoo keenya murteessu jechuudha. So reasoning kee maayin ijoollee godhachuudha. So dhaxxeetii abbaa margite piik goota. Maaliif ijoollee godhachuudhaaf rakkoon hin jiru waan ta'eef. Isa waaqayyo barbaadu, isa barataa turre, isa baay'ee isaa sana yoon kaase maaliif yeroo koo baay'ee guba waan ta'eef barataa turre waan baay'ee isaa garuu filannoo keenya warra murteessan baay'een isaanii roongii ta'anidha kanan kaasaa jiru. Kanaaf ijoolleen illee ijoollee godhachuun horaa baay'eedhaa kan jedhe sagalee waaqayyoodha. Ijoollee godhachuun eebba akka ta'e dubbii waaqayyo dubbata. Garuu sababiin wal fuudhuu keenyaa heerumuu fuudhuu keenyaa garuu ijoollee ta'uu hin qabu. It's not.
Akkasiis hin jedhu ka sagaleen waaqayyoo gaafuma hewaaniin fideeyyuu kan ishee gargaartu jedhe malee kan ijoollee hortuuf hin jedhu. Gaafuma hewaaniin jalqaba fide. Ishee bira kan dhaabattu laayifii wajjiniin sheer kan gootu jireenya wajjiniin kan dabarsitu jedhe waan ta'eef. Inni kan biraan filannoo keenya warra murteessan raajota. Raajonni filannoo keenya murteessaa jiru. Abaluun fuudhee nuun jedhu nutti raaju. Hunda isaatu roongiidha jechaan jiru. Waaqayyoo raajotaan dubbatee gaa'illi dhaabbate baay'een jira gaa'illi sirriin. Garuu nuti akka nama waaqayyootti raajonni waan dubbataniif qofa annee fuudhuu hin qabnu yookiin heerumuu hin qabnu. Maaliif wantoota of ilaaluu qabnu baay'ee isaa waan baranne waan qabnuuf. Where am I? Nan kaasa gara dhumaa irratti yeroo ni conclude godhu waan ta'eef eessan jiraan raajiina dubbatu iyyuu malee raajiini filannoo koo murteessuu irratti baay'ee of eeggannoo barbaada jechuudha. Kanaaf bara kana keessa raajonnis filannoo gaa'ilaa yeroo isaan murteessan jira jechuudha. Inni ittaanu cubbuu baqachuun filannoo keenya kan murteessu. Inni kun ilaa akkas jedheen barreesse namoonni cubbuu sagaagalummaa gaa'ila dura shaakalan garuu immoo dhiisuu dadhabuudhaan baay'een yeroo fuudha keessa galan argitanii maal godhu fuudha dura yookiin gaa'ila dura namoonni jireenya cubbuu shaakalan sagaagalummaa keessa jiran jireenya ejjaa jiraatan maal godhu yeroo nuffanii yoon fuudhe nan dhiisan garuu hin dhiisan isinitti immoo namoonni akkasii yoo jiraattan otuma gaa'ilatti hin galin dhaabuu qabdu. Sagaagalummaanii isa dura dhaabbata malee gaa'ilatti galamee hin dhaabamu. Never. Jireenyi cubbuu shaakaluu jechuun isa dura dhaabbateeti gaa'illi dhaabbata. Malee gaa'illi isaan hin dhaabbatu. Gaa'ilatti waan galeef namni sun hin dhaabu. Ittuu tammaata. Kanaaf namni cubbuu baqachuuf sagaagalummaa kana baqachuuf maal godhaa? Dhaqeen gaa'ilatti galee nan dhaaba waan ta'eef gaafa narraa gala kun naan jedhee yaada waan ta'eef. No. Kanaaf duratti sirraa waan hundumtu. Kan biraan kan murteessan cidhadha. Cidhis murteessa filannoo keenya. Cidhi namoonni cidhaa fedhanii walii kan baay'ee jiru. Hirummaa gaariidhaan dhufanii walii wajjin kadhataa ba'anii anuu waan ittiin cidha godhadhu hin qabu wanta ni jedheef. Yookiin cidhi koo immoo limuuzinii yoon ta'u ta'e ansitti neeruum. Kanaaf influensi gochaa jira jechuudha. Filannoo keenya tun jaallatiin maal gochaa jira? Dhiibbaa irratti uumaa jira jechuudha. Kanaaf cidhis faaktarii tokkodha. Jedhumaaf inni 11ffaa jechuudha. Hariiroo inni yookiin isheen waaqayyoo wajjin qabuun kan murtaa'udha. Hariiroo eenyu isheen yookiin inni waaqayyoo wajjin qabuun kan murtaa'u. Inni kun isa baay'ee piikcharii asirra kaa'ee jira ture. Piraamiid yookiin immoo maayinni tiriyaangalii fudhachuu dandeessu waaqayyoo gubbaa jira. Namoonni filannoo gaa'ilaa keessa jiran immoo jiru. Gorsitoonni immoo bukkee kana jiru. Namoonni kun sadanuu rileeshinii isaan qabaniin gaa'illi uumamu immoo jira. Yookiin immoo filannoon ta'u jira. Waan gabaabaan waa'ee koo dubbadha. Ani kutaa 5 taa'eenanii waa'ee gaa'ilaa kadhadha. You can't believe it. Isheen utuu as jiraatte natti tola ture. Kutaa 5 taa'ee waan laman kadhadhan ture. Kanaan duras dargaggoota gidduuttis dubbadheera. Akka carraa. Innis waa'ee gaa'ila koo fi waa'ee corruptioniin kadhadha. Oddoo corruptioniin jiru waaqayyo. Barumsatti baay'ee waan kileeverii ture waan ta'eef. Akkan kampasii galu, akkan giraajuweetii godhu, akkan hojii argadhu waan akkasii shakkii hin qabu ture. Maaliif the whole school irratti tokkoffaa ba'a. Eksiin tokko natti hin seenu ture. The whole subject barumsa kootti jechuudha. I was clever.
Kanaaf waa'ee barumsa koroo yaadu akkanii succeed godhu waan an beekuuf wantoota lamaan kadhadha. Tokko iddoo corruptionii waaqayyoon hin gashiniin jedhee kadhadha. Lammaffaa immoo waa'ee gaa'ilaan kadhadhan ture. When I was waggaa 12 akkas jechuudha kutaa 5 taa'e. Eessaa fiddee onaan jettanii hin beekoniyyuu eessaa akkam fide. Garuu nan kadhadhan ture. Hafuura waaqayyootu naa kenna. Maaliif nuti ijoollee taa'ee Oromoon kutaa 5 baradhu sagantaa bultiillee 3 bulla. Ijoollee 3 taane suutumaa mucaa jedhamu tamasgee mucaa jedhamu tokko jira 3 taane torbanitti adaarii 3 bulla kutaa 5 Oromoon baradhu. Ta'aa kadhataa bulla jechuudha. Sa'aatii 12 guutuu jilbeenfannee waaqayyoon kadhanna. Achuma keessaa hafuurri waaqayyoo naa kaa'e fakkaata dhimmoota kana lamaan irratti hin kadhadha. Achi keessaa gaa'ila koo yeroon kutaa 12 an durbatti siqee hin beeku. Maaliif baay'een barumsa koo focus gochuu barbaada waan ta'eef boqonnaas bahee hin beeku ijoollee wajjin taphadhee hin beeku. Sa'aatii boqonnaa koottanii isan baradhee reersi godha. Malee takkaa gadi bahee boqonnaas isaa iraftii ba'an bahee hin beeku. Yeroon kutaa 12 ga'u eebbisee haadha manaa koo wajjin eessaa akka isheen akkamittiin akkani ta'e hin beeku. Maaliif maatiin keenya xinnoo walitti siqu waan ta'eef karaa sanaa walitti sinne. Malee durba warra kan hundumaa nan baqadhaa. Maaliif waaqayyoo yeroon 5 kaasee amma sa'aatii sanaatti yeroo waaqayyoon yeroon kadhadhu akkaataatti waaqayyo fidee jireenya koo keessa ishee gashi. Ani kiraateeriyaa seetii godhee hin beeku. Bifi ishee kana fakkaatti. Kana hin jedhu. Garuu waan tokkoon kadhadhan ture. Maaliin jedhee kadhadhaa? Waaqayyo abbaa manaa gaarii na godhee kadhadha. I was praying about myself. Maaliin kadhadhaa? Waa'ee koon kadhadha. So waaqayyo fidee jireenya koo keessa gashi. Isheen 9 barti an 12 bara jechuudha. Yeroo an 12 baru isheen 9 bartuti hariiroo jalqabne. Garuu hariiroo akkamiiti walumaa akkas walitti siquu isa akkas jiramni walumaa akkas. Yeroon kampasii jiruti xalaa jalqabaa olii barreessine. Bara sana gaan xalaa barreeffama bara keenya akka keessan ammaa miti. Silkiin hin jiru waan ta'eef. Silkiin hin jiru. Televezyiiniin hin jiru nu bira bara sana. Kanaaf waggaa 11 hirummaadhaan yeroo teeny kampasii keessa isheenis dhuftee anis 5 kiiloo baradhaa isheenis dhuftee 5 kiiloo seente. Yeroo isheen dhuftee 5 kiiloo seente waggaa 5 nuti sa'aatii qabna turre. Sa'aatii itti wal arginu shaayiif buna qofaadhaaf. Sa'aatii sanatti wal beellamnee teenyee shaayii dhunnee adda adda ba'an. Garuu waggaadhaan best couples jedhamanii maqaa keenya maxxansu. Maaliif akka isaan maxxansanis hin beeknu nama dhufee nutti mayyuu. Waggaadhaan kampasii keessatti best couples jedhanii maxxansu turan. Isin fayyada waan ta'eef sa'aatii keessan fudhataan jira garuu deeqaa lamaan tokko na dhaggeeffadhaa nan fixa. Isa booda waggaa 11 turree an giraajuweetii godhee hojii jalqabee isheenis giraajuweetii gootee waggaa isaatti hotuu horii tokko hin qabaatiin saantima tokko hin qabaatiin yeroo sana miindaan koo birrii 730 miindaan koo. Mana kiraayii birrii 200 keessan ta'a. Cidha keenya birrii meeqaan godhanne birrii 4,200. Birrii 4,200 cidha keenya godhanne. Gaafa cidha keenya ammoo eessatti godhanne waldaa Gullalleetti godhanne. Waldaa Sanbataa isa ganamaa nu ayyamte yeroo jalqabaaf waldaan Gullallee. Sanbata ganama waaqeffannaa gidduutti eenyuudhaaf cidha goote hin beektu. Jaalaluma nuuf qabduuf waldaan sun maal nu ayyamte otuma sagantaan gaggeeffamaa jiru maaliif namatti annaawonsii goone nu nama waamne kottaa cidhii keenya torbanarraati argamaa jenne namoota waamne. Hin dhufan. Maalimmoo qopheessine birrii 500 4,200 keessaa hunda isaa breakdown isaa isinitti hima. Warqeen qubeelaa kan koof kan ishee kan inni ittiin bitame 1,800. Wayyaa aadaaniif isheen uffan naannoo birrii 800ti. 2,200 kaameeraanii birrii 1,000 dhufe.
kaameeraan yaadannoof jiraachuu qabadame birrii 400 tiraaktii hojjennu gaafa sana wangeelii lallabamuu qabannee tiraaktii qopheessinee amantoota kanatti irree namoonni hundumti nu gadi ba'an akka isaan wangeela lallaban goone cidha keenya achumatti xumurree jechuudha. Amma waggaa 15ffaa keessa jirraa utuu isheen jiraatte natti tola guyyaa tokko afaan wal bira dabarree hin beekne. Guyyaa tokko nyaara walitti guurree hin beekne. 15 years. Waggaa 15 hiriyummaa keessa baay'ee isaa hojjetan. Yeroo hiriyummaa isheen baay'ees ijoollee waan turteef ani irra darbeen baay'ee ishee gorsaa akka isheen gara kootti na fakkaattuuf baay'een irratti hojjete. An baay'ee obsa qaban ture. Obsi koo guddaa waan tureef isheenis patience kan amma na bira dabartee 100% na caalti obsa. So waggaa 15 ta'e jechuudha. Mucaa koo ishee durbaa ishee gidduutu maal jette mana barumsaatii dhageessee dhuftee daadiinaan jette. Isheen waan baay'ee question goote waan ta'eef isheen durbaa isheen gidduu jechuudha. Mana barumsaatii hiriyaa kootu abbaa koo haadha koo tollolan jedhanii isin ol loltanii hin beektanii maaliif hinaan jette na gaafatte. So kun experience koodha. Kanaaf yeroon fixu dubbii ijoo sadiin ka'a. Filannoon dura maaliif gaa'ila dhaabbachuu akka qabnu gaa'ila dhaabbachuu akka qabnu reasonii isaa beekuu qabnu. The reason. Maaliifan gaa'ila dhaabbadhan? Otuuf waa'ee filannoo yaadin. We have to know the reason. Marriage is marriage is the lifelong journey of learning to love like Christ. Akka Kristos jaallachuuf jaalala keessatti kan shaakalamuudha. Marriagein jedhee barreessa. Akka eenyutti akka Kristos. Jireenya Kristos kan keessatti shaakalluudha jechuudha marriagein. Inni lammaffaan ijoon ani eessan jira. Hariiroon koo Waaqayyo wajjin maal fakkaata? Waa'ee ofii liistii namaaf hin baasinaasin. Let me tell you, don't list down the criteria for the others. List down for yourself. An nama akkamiiti? An personalitiin koo maal ta'uu qaba? Eessa jennoon koo, deemsi koo, amalli koo eessan jiraan? When you work out, yeroo ofii keenya irratti hojjennu inni kan keenyaa gaafa dhumee jedhu Waaqayyo ishee makkan keenyaa nuu qopheesse. Hariiroon koo eessan jira jedhee. Inni lammaffaan immoo marriage keessatti dhiisuu. Just living for others jechuudha. Jiraachuu namoo biraaf. Ani immoo dhiisuu jechuudha. Ofii waa'ee ofii. Kiristoos maal jedhe? Ana wajjin Kiristoosin jaallachuuf namni maal gochuu qaba? Ofii onsaa dhiisamni akkuma sana jechuudha. Gaa'illi the same scenario qaba. An jirataanaan gaa'illi hin jiraatu. Never. Yaadinaasin. Kanaaf an badee isheen jiraattu. Isheen immoo maal jetti? An badee inni jiraatu. Yeroo sana gaa'illi maal ta'a? Wal dhugee jiraata. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa waggaa 15 gaa'ila keessan ture waggaa 11 immoo hiriyummaadhaanii umurii koo muraasaan caala kan inni hariiroo keessa ture muraasa warra umurii koo beektan gadi baatanii hin dubbatiina barbaachisaa miti. Garuu akkamitti barannaa nama mucaa ta'e tokko irraa akkamitti baranna waa'ee gaa'ilaa jettanii gaaffii yoo kaastanii koochiinii hin taphatu kan jedhu immoo yaada isiniin kaasaa jechuudha. Waliigallee irra jedheen yaada. Addeleen isaanii yaada koo kaasteetti anillee badaa barsiisuudhaaf fedhan qabuun ture. Akka carraa ta'e guyyaa tokko manuma keessa taa'ee utuu nan yaadaa jiru maa inni waa'ee gaa'illi kuni. Anis yeroo gubuun jaallatu nama yeroo gubuu jaallatu miti. Har'a yoo ta'e har'a waan tokko barbaada. Yommuu nan immoo haala isaa ilaalu bara kana keessa walaasofsiisuun jira. Akkuma toleraan jedhe waggaa 11 eeguu jira. Maal Waaqayyo waggaa akkasii nan eegiin jedheetu maalin jedhee biiroo dhaqee addeleensaa waama sirriidhaaf sin barbaadaan jedhe.
isheen egaa nama biiziidha salphaatti hin argamtu nu caalaa isin argite waan ta'eef biiroo ishee galee deleensaa an kanaan booda gaa'ela ofii koo mijeeffachuu hin barbaadu. Isitti dhiiseera ati nama waaqayyoodha ati barbaadi fidii ani gaa'eluma dhaabbachuu qofaan jedheen. In ta'u ana miti gaa'ela kee kan dhaabbatu naan jennaani taa'ee haasofsiiseen amansiiseenii jechuudha. Kun yaada gaariidha maaf hin barsiistu naan jette torbanoota darbanii maree singootan maal singootanii achitti ka'ee jechuudha. Ani akka carraa gidduutti hojiidhaaf karaa deemnaanii sagantaan duubatti nu jalaafe. Garuu mata duree yaadi koo akkas kun yaada dhuunfaa koodha. Garuu akka barumsaatti akka ta'uudhaaf dhiyeesse munan jedhamu maalin jedhe gaa'ila maree yookiin goorsaanii hundeeffamee hundaa'ee jechuudha. Har'a maal baranna yeroo keenya qusachuudhaaf dafee hin darba jalqaba gaa'illi maal jechuudha. What is marriage define goona. Achi gaa'ila namaan qindaa'ee fi gaa'ila fedhoo ofiidhaan namni keessa galisa jedhamu laalla. Achi gaa'ila maree yookiin goorsaan hundeeffame isa jedhamu laalla. Goorsitoota yookiin warra mari'atan namoota akkamii ta'uu isaaniirra jira. Namoota hundumaa miti kan galuurra jiru. Namoonni maalii fi goorsa fudhatu warri tokko immoo maaliif baqatu isa jennu hin laalla. Gaa'illi goorsaanii hundeeffame yookiin hundaa'ee maalii fi rakkoowwan obboleessa koo jedhamu maaliin jedhamu beekamu garuu abbaa koo jechuun irra jira abbaan koo toleeraa kaasee immoo irratti dubbachuu dandeenya irratti dubbanna jechuudha. Dhumarratti immoo maalii fi murtoosa sirriidha isa jedhamu biriifliin tuqnaa jechuudha. Kanaaf mata dureen keenya ni jalqabaa meerijii maal gochuudha difaayin gochuudha jechuudha. Gaa'illi akka addunyaatti maal jedhu gaa'illi seeraanii namni lama yemmuu maal godhu dhaqanii seera duratti wal fuudhanii yeroo histoorikaalii jedhamu histoorikaalii bara ammaa gaa'illi waan adda addaatti galeera waan ta'eef akka seenaatti yeroo maal yeroo dhiiraaf durbii wal fuudhe histoorikaalii bara kana dhiiraaf dhiira waan adda addaanii gaa'ila dhaabbachaa jiru waan ta'eef jechuudha. Akka wangeelaatti garuu maayinni gaa'ila gaa'illi maayinni isa jedhamu har'a bannee yeroo wangeela dubbisuudhaaf yeroo hin qabnu garuu ani nan dubbadha booda galaa dubbifadha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15-18tti yeroon kun yeroo waaqayyoon addaam ilaalee addaan maaltu barbaachisaan gargaartuuti barbaachisaan jedhee maal godhe waan uume jechuudha booda irratti mitiire. So maaliif walitti fideere waaqayyoon maaliif walitti fide isheen addaan maal gooti hin gargaarti malee chaatii walitti haa godhan miti jedhe waaqayyoon kan fide. So kan hubachuu danda'u nurra jira. Gaa'elli akka wangeelaatti maalidha? Ergama qaba isa jedhamudha jechuudha. Itti aanee mata duree keenya sakaanitti immoo ceenu gaa'ela ofiidhaan murteeffame yookiin immoo gaa'ela namootaanii qindaa'e isa jedhamu ilaallaa jechuudha. Akka jenne egaa definishinii lamaan sana hin laanfatina. Akka addunyaatti seeraanii nama seera dura dhaabbatanii namni lamaanii yemmuu walitti dhufanii jechuudha. Akka seenaatti immoo maal jedhama dhiiraaf durba jedhu bara ammaa geeddarameera. Wangeelli garuu maal jedha gargaartuu wal gargaaruudhaa fi wal bukkee jiru jechuudha. Wangeelatu kana nuun jedha. Gaa'ela namaan qindaa'e maal jechuudha gaa'ela namaan qindaa'e akka aadaatti biyya keenya keessatti hin beekama. Ani addeleensaatti yaada kan dhiyeesse bara sanatti na deebisiin jedheeni baruma sana wayya waan ta'eef akka yaada koodha kun booddee wal falmuu dandeenya. Maal jechuudha inni gaa'elli suni namaani maal kan ta'e kan karoorfame kan irratti mari'atame guyyaa dhumaa irratti kooluuni akkuma barbaadutti in waamamaa manatti waamamaa yookiin biirootti waamamaa ishee kanadha jedhama waaqayyoof galannaa ta'uu jedhama. Achi booddee waldaatti dhuftee dhiyaattee fittee jechuudha. Baay'ee rakkoo baay'ee namarraa salphisa. Moobaayil kaardiin fittu chaatiidhaan bunaaf shaayii amma toleeraan nutti meeramtire saatii qabatanii bunaaf shaayii jedhu. Kun kunfaan jiru kun immoo gaarii natti fakkaata yeroon gubdu waan ta'eef. Akka addunyaatti immoo meeqantu wal hiikaa. Warra gaa'ela namaan qindaa'e meeqantu wal hiikaa. Akka addunyaatti warra qindaa'e 100 keessaa % 4 qofatu wal hiikaa jedhama. % 4 amma 6tti about isa jedhamudha. Seera uumamaa boqonnaa 24 yoo ilaalle immoo beektu jedheenyaadha booda badhinaan dubbadha hunda isaa dubbifadha. Yeroo Abrahaamii dadhabee ture hojjetaa isaadhaanii
ilmi koo Yisaaqii warra kanaan akka mucaa kanaan dhaqee akka inni fuuneedhaa fi dhaqi biyya koorraa nama fidiif jedhe. Dhaqee maal jedhee Ribqaan filamtee Waaqayyoon ergeenitti dubbatee waan adda addaa ta'e gaa'elli kun gaa'ela maal ta'eera namaan qindeeffameedha garuu gaa'ela Waaqayyoon barbaadeedha jechuudha. So gaa'elli yommuu qindeeffamu nama qofa miti jalqaba Waaqayyootu keessa maree sana keessa ta'urra jira isa jedhamudha. Garuu arrange marriage jechuun kana jechuudha. Amma maal ilaalaa jirra? Spectrum yookiin waan tokko ilaalaa jirra. Gara kanaani gaa'ela namaan qindaa'eetu jira. Achi booddee immoo gara kanaani gaa'ela namni filannoo ofiisaadhaanii dhaabe jechuudha. Bara kanatti baay'ee waan shaakalamu. Feesbuukii irratti fooloo ergitee isheen fooloo deebistee achi haay jettee isheen haay jettee achi guyyaa muraasa torban keessa wajjin dubbattee yoo nama waldaa taate waldaa booda laaqana nyaanna jettaa achi booddee itti fuuftaa jechuudha. Yoo Waaqayyoon si gargaare immoo milkaa'aa yoo si gargaare immoo isatti aanutti ceetaa jechuudha. Gaa'ela akkasii yeroo baay'ee gaa'ela fedha foonii yookiin sila toleraan kan kaasee gaa'ela maali? Gaa'ela miira nama tokkodhaan geggeeffamu jechuudha. So yeroo baay'ee gaa'ela akkasii namni akka gidduu galu namni akka irratti mari'atamu hin barbaadu warri achi gidduu jira. Maaliif yommuu namni wal jaallatu egaa as keessaa yoo jaalalli sin qabee beeku garuu waan biraa yaaduun barbaadan namuma sanarratti xiyyeeffatu waan biraan ilaalanii jechuudha. Kanaaf toleraan akka jedhe ani dubartii irraa maaf hin fagaadha barumsa koo waan hin jaalladhuu fi jaalalli isaa yoo ture yeroo sanarratti barumsa isaa jechuudha. Kanaaf barumsa irraa iji akka hin kaane waan biraa baqataa jechuudha. Gaa'ela immoo gaa'ela ofiidhaan filame yommuu ilaallu immoo Saamsoonii fi Daliilaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Abboota firdii lakkoofsa boqonnaa 16 dubbifadhaa booda. Inni Saamsoon haadha manaa Waaqayyoon fileef qaba ture miti. Ishee dhiisee maal godhe? Isheen illee jira duunaan dhaqee Daliilaa wajjin hariiroo jalqabee hariiroon sun immoo booda baay'ee miidhee miti. Egaa seenaa isaa na caalaa beektu jedheenyaadha. Kan immoo asirraan jenneera. Gidduu galeessa immoo gaa'ela maaliidhaan hundeeffame mareedhaan hundeeffame isa jedhamu in ilaallaa jechuudha. Kun yaaduma dhuunfaa koo isinii dhiyeessaan jira jechuudha. Wanta riisarchiidhaan ilaalame hin qabu. Gaa'illi maree yookiin gorsaan hundeeffame giddu galeessadha jenneerra. Namoota alaa, namoota rileeshnshippii sanaa alaa yookiin hariiroo sanaa alaa itti maka. Namoota fakkeenyaaf haadhaaf abbaa ta'uu danda'a, luba ta'uu danda'a, hangafa ta'uu danda'a, nama si gorsu ta'uu danda'a, barsiisaa ta'uu danda'a, waan adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Maal uumaa haala yookiin environment isa jennu haala mijataa uuma. Maal uumuudhaaf? Gaa'ila milkaa'u uumuudhaaf haala mijataa uumaa jechuudha. Yoomaa jalqabure nama tokko wajjin dubbachaan ture torban kana maali barumsa san baradhu barumsa ji'a ja'a gorsa miti naan jedhe. Inni qofa ga'aa miti. Inni barbaachisaadha seera waldaadhaa abaran. Garuu isa dura jalqaburra jira. Yoom jalqaba hariiroon sun utuu sin lamaan walitti hin dhufiini ofishaalii walitti hin dhufiini namoonni galanii gorsuu jalqabuu isaanirra jira kan jedhu yaadan qaba. Kun immoo gaa'elawwan adda addaa keessatti nagarra wangeela keessatti fakkeenyaaf Addaamii fi Hewaan yeroo sana isaan lamaan ture garuu eenyutu gorsi eenyutu walitti fide? Waaqayyootu walitti fideenii jechuudha. Mitiire yeroo hundumaa rileeshnshippii sana keessa eksternaalii namtire inni Addaamii fi Hewaanis miti nama alaadha garuu gorsee maal jedhee filatee uumee jechuudha. Asteer yoo dubbisne immoo mootichaa fi Asteer akkamitti walitti dhufanii gorsee gorsa Mordoqeyoostu Asteer akka isheen achitti haftee mootichaa wajjin haadha manaa isaa taatu gorsa Mordoqeyoosti shoora guddaa taphatee jechuudha. So kanadha jechuudha. Gaa'elli maree yookiin maaldhaan hundeeffame utuu namni lama walitti dhufiini gaa'elaan utuu hin ta'in rileeshnshippii maanii hariiroo maanii hiriyummaadhaanii namoonni alaa dhufanii gorsuu jalqabuu isaaniirra jira. Maaliif hiriyummaan sun hariiroon sun jalqabnaani fiilingiin hin jalqabaa miirri hin jalqabaa kun immoo maalitti nama geessaa akka nama dhaggeeffachuun barbaannetti nama geessaa jechuudha. So namoota akkamii ta'uu isaaniirra jira garuu namoota hundumaan fudhatanii fakkeenyaaf toleraan maal jedhee walii tokko qabeenyaaf wal fuudhu eenyutu immoo yeroo baay'ee wal dhiibaa maatiin. Fakkeenyaaf hiriyaa koo tokko beekaa umuriin isaa waggaa 19 musliima yoo milkaa'ee fi waggaa dhufu gaa'ela dhaabbataa jechuudha inni filannoo ofii isaadhaan garuu miti mucattiyyuun beeku maqaa ishee qofa beeka
garuu maatiin isaa baay'ee sooressa. Maatiin ishee sooressa qabeenya horachuudhaa fi ijoolleen keenya walaa fuudhan jedhanii murteessanii ijoollee lamaanuu maalumaa jechuun danda'anii wal fuudhaa jiru jechuudha. Waliin bare waggaa dhufu Jaanuwaarii yookiin Feebruwaarii keessa nama fuudhaani jedhee dubbachaa jira. Waaqayyoon isaa gargaaru. Kanaafi namoota waaqayyoo wajjin maal qaban personal hariiroo ofii isaanii qabanii ta'uu isaanii irra jira namooti sun. If abbaan hundumaa immoo hariiroo gaarii waaqayyoo wajjin hin qaban. So isaan ta'uu hin danda'anii haa jennu fakkeenya. Namoota jireenya keenya keessa hariiroo waaqayyoo wajjin qabanii ta'uutu isaanirraa eegamaa jechuudha. Gara biraammoo nama ogeessa ta'e. Namni ogeessa ta'e waan lama qaba. Tokko waaqayyoo sodaata. Kanaaf waan hin taane murteessu waan hin taane dubbatu. Nama ijaan ilaalee murteessu. Isin galeera waan isiniin jechaan jiru. Ogummaa namni qabu immoo waan hundumaatti yeroo badaa hin milkaa'aa jechuudha. Gara biraammoo nama isinii wajjin hariiroo dhuunfaa qabu. Just qeesii waldaa waan ta'eef yookiin luba waldaa waan ta'eef namichi kun naa gorsu jettee bukkee deemuu hin dandeessu. Maaliif sin beeku namni sun qobaatti akka dhuunfaatti sin beeku jechuudha. Namni dhuunfaatti sin beekne immoo waa'ee gaa'ela keessa gorsuu hin danda'u. Dhumarratti immoo kuni ofii koo dhaba keessaa baasudha garuu akkuma jedhe koochiidhaani nama shaakala yookiin ekspiriyaansii nama qabu jechuudha. Namni ekspiriyaansii qabu yommuu nama gorsu fooyyee qaba. Nama ekspiriyaansii gaa'elaa qabu. Nama gaa'ela keessa ture yommuu nama gorsu fooyyee qaba. Because namni suni waggaa baay'ee tureera, obsa bareera, jireenya gaa'elaa ilaaleera waan ta'eef nama gorsuudhaaf dursa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf sila kaasneerra Mordoqiyoos akka Asteer gorsaa ture. Mordoqiyoos Asteer gorsuu saba Ibrootaa du'arraa oolchee jechuudha. Phaawulos akka Ximootiyoos gorsaa ture. Mitiire Ximootiyoos tajaajilaa guddaa kan godhe gorsa Phaawulosidha. Gorsitoota adda addaa jira wangeela keessaa gorsitoota keenya yommuu dhaggeeffannu wanta gaariitti deemna. Fakkeenya yookiin immoo iskiripcharii yoo barbaaddanii macaafa fakkeenyaa boqonnaa 15 lakkoofsa 22 booda yeroon yommuu jiraatu dubbisuu dandeessu. Ittaannee yommuu ilaallu maaliif namoonni tokko tokko gorsaan tole jedhanii fudhatu warri tokko tokko immoo maaliif gorsa baqatu yookiin jibbu. Gabaabatti gorsa baqachuu jechuun gorsa jibbuu jechuudha. Waan jibbinu baqanna malee waan jaallannu tokko hin baqannu. Namni gorsa fudhatu jalqaba maalidhaa? Nama gadoof qabu. Namni gadoof qabu tokko nama tokko dhaggeeffatee gorsa sana fudhachuudhaaf nama qophaa'aadha jechuudha. Fakkeenyaaf hundi keessan hojiirraa yookiin iddoo tokkorraa dhuftanii torra iddoo fagoorraa dhuftanii as jirtu dhaggeeffachaa jirtu waa'ee gaa'elaa barachaa jirtu torbeedhaan hin argamtu baay'een keessa. Kun maalidhaa? Gadoof qabuudha gabaabaatti. Barachuudhaaf miti gorfamuudhaaf dhuftan waa'ee gaa'elaa. Namni gorfamuu hin barbaanne yookiin namni gadoof hin qabne kufaatitti deemu. Kun immoo wangeelli iddoo adda addaatti nu agarsiiseera jechuudha. Namni lammaffaa nama gorsi fudhatu nama kamiidhaa? Nama honest yookiin nama dhugaa. Namni dhugaa tokko mudaa ofiisaa ilaalee yookiin namni kooluu ati akkas yoonaan jedhee namni of tuulu maal si gashee waa'ee koo jedhee bukkee darba. Namni gadoof qabu garuu eeyyee dhugaadha jedhee bukkee darbaa jechuudha. Sinii galeera jedhee nyaatu waanuma amala ta'uu danda'a, fakkaattii ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf yeroo nani mataa haddadhee akkuma isiniin jedhe umuriin koo ammayyuu reefuudha. Yeroo mataa haddadhee namoonni baay'ee akkamitti sirraa dhume jedhanii baay'ee natti dubbatu turanii. Baay'een shaakale gadoof qabu baay'een shaakale warri na arrabsan jiru maal gootaan jedhee galanni isaaf haa ta'u mooluun dhaladhee mooluun du'aafaa jedhee waaqayyoon galateeffadha ture. Waaqayyoon manna gargaari maqaan isaa ulfaatu. Warri immoo gorsa jibban namoota akkamiidhaa? Namoota of tuulan. Namni gorsa jibbu tokko waan of tuuluuf an beeka. Waa'ee koo beeka, waa'ee sanaa beeka. Namoota akkamii? Namoota mataa jabaatan beektu. Utuu mayyuu ulee mataa dhooftee mataan hin cabu. Dhagaa mayyuu xurra buustee hin cabu namni mataa jabaatu. Waan barbaadde itti buusee isuma sana namichi sun. Yoo karaarra bu'ee fakkeenyaaf hiriyaa tokkoon qaba makiinaa oofu. Saarbeet deemaa jirra. Inni garuu gara gooroo nageessaa jira. Hin beeku biyyicha. Maappii ilaalii dhiisiin jedheen. Yoo dhaggeeffachuu didde maappii ilaalii beeka karaa maal si gashee jedhe. Deemnee samiiti yommuu geenyu tole jedhee naannee deebi'ee jechuudha.
Yaadaa karaa amma kana deemu. Finfinnee keessaan karaan baay'ee cuccufama. Dhiisii saarbee asirraanii jedheen an beekaa an biyya kanan jiraadhaa atiin jiraattu kottu asumarraan deemnaa jedheen. Maal si gashaan asitin dhaladhee asitin guddadhee reefu barumsaaf hin deemi maal si gashaan beeka karaa jedhee boolee amma samiitii deemu. Yeroo baay'ee gumne guyyaa sana. Irbaata immoo nyaanne waan ta'eef egaa aariin waan akkasiin kaasaati akkasii irratti garuu nagamaan darbineerra. Namooti of tuulanii yoomiyyuu maalin ta'anii gorsa fudhatan hin barbaadanis maaliif beeku isaan. Gara biraa immoo namoota akkamii namoota ofitti soban namatti soban. Namni sobu gorsa hin barbaadu. Maaliif gorsi sun maal isaatti agarsiisa soba isaatti agarsiisa. Fakkeenya isiniin kaasa. Nama tokkootu ture gaa'iluma dhaabbachuuf jedhu. Namoota wajjin kadhatuu maal jedhu yommuu isaan gaafatan lakki aan waan akkasiin jalqabnee jedhu maal jedhu achi barumsa waldaa fixanii kunoo gaa'ela koo kottaa jedhanii affeerraa laatan. Warri wajjin kadhatan maqaa maraattee obboleettiin keenya jedhanii irraa ifachuu kaan lakki maraanne kunoo abbaan manaan koo jettee namicha hin beekamne tokko wal gashtee jechuudha. Innis nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jedhee galee. Garuu jaartiin suni maayinni dogoggora ishee gorsa fudhachuu dide. Utuu nama gorsa jaallattu taate jalqabuma yommuu isheen hariiroo sana jalqabdu waan akkasii irra hin jiraa isinumatti mun barbaade egaa namoota wajjin kadhannu wajjin dubbachuun irra jedhamtee miteere waan akkasii namoota wajjin kadhattu wajjin dubbattee irratti kadhattee murteessite. Gaa'ela isheen dhaabbattee waaqayyoon lafa isheen jirtutti ishee gargaaru namoonni gorsa fudhannee fakkeessitoota. Kun immoo waa'ee gaa'elaa qofa irratti miti. Jireenyuma keessan keessatti gorsa yoo fudhachuu diddan si fakkeessitoota. Maaliif beeka jettanii yaaddu garuu hin beektan. Argitanii hin beektan yeroo tokko namoonni tokko biiroo tokko galee dhiifama garee isaa deemte jette lakki beeka jedhu garuu deeqaa soddoma naanna'aa oolu biiroo sana keessa. Utuu si gaafatan garuu lafa isaan barbaadan dafanii ga'uu jechuudha. Kanaaf namni gaafachuun cubbuun qabu. Fakkeenya tokko kaaseera kutaa keessatti yeroo tokko qabalee deemnee hiriira dhaabbachaa jirra. Deemnee baay'ee turre dhaabbanneetu qabalee ID baasuudhaaf. Achii booddee yommuu geenyu dhiira lamamee nu dura kan dhaabbatan immoo dubartiif dhiira ofii isaanii. Dhaabbannetti galee dhuma dhaabbanne nutis yookiin akka carraadha jedhanii. Dhuma irratti immoo foddaa bukkee ga'e maal barbaaddanii nuun jedhe. Qabalee baasuudhaaf jennaani kuni warra walii kanidha malee warra ID jechee waan jedhe. Nama qaanessa gaa innis akka inni itti nu ilaale waan mana hidhaa nu gashu wayii qabnaan wayii namicha gaa warri qabalee immoo yeroo badaan aaru waan ta'eef maali balleessina jedhee na hin jira. Guyyaa walakkaa kun galgalas dhaabbanni hin arganne ID keenya borumtaasaa dhufnee sirreeffannee jechuudha. Kanaaf nama gaafachuun badiin qabu jechuudha jedheetu nama dhaggeeffatu utuu gaafanneefa dhiifama kun hiriira maalidha kan walii kanidha utuu isaan ookee jennee. Dhume mitiire guyyaa lama gubnu turre qabalee keessatti garuu inuma gubne irraa barannee irra jennee deemna. So gaa'elli mareedhaan hundeeffame akkamitti rakkoo har'aa warra toleraan kakkaasaa ture akkamitti hiikasa jedhamu briefly ilaalaa jechuudha. Yommuu gorsitoonni yookiin namoonni adda addaa namoonni alaa hariiroo keenya keessatti makamanii waan baay'ee ilaalu. Ati nama tokko yoo jaallatte waan jaallatu sana qofa ilaalta. Rufeensa taanaan egaa rufeensa hin qabu garuu rufeensa taanaan rufeensa sana qofa jaallatta. Mitiire hojjaa taanaan hojjaa qofa jaallatta. Akkannaa dubbannaa taanaan dubbannaa sana qofa jaallatta. Qabeenya taanaanis qabeenya sana qofa jaallatta. Garuu namni suniif ati walitti dhufuu dhiisuu keessantu mala. Namni ala jiru garuu arguu danda'a. Kooluu fi mucattiin suni walitti dhufan maalii fi kooluun qabeenya jaallate. Isheen immoo waaqayyo tajaajilu jaallatti. Akkamitti wal fuudhu akkamitti gaa'ela dhaabbatu inni kan inni fiigu birrii jira isheen immoo mana waaqayyo hin ta'u miti ergamni keenya tokko miti nama alaatu argama yeroo badaa namni keessaan argu so namoonni alaa footoo isa guddaa bigger picture isa jennu ilaalu ati nama tokko yoo jaallatte ija ishee yoo jaallatte ijuma sana ilaalaa oolta isaan garuu fuulas rufeensas hojjaas qaamas miillas hunduma isaan ilaalu jechuudha. Presentation nutu jiraate footoodhaan examplein tokko tureera. So namoonni gorsanii maal ilaalu ergama keessan. Akkuma jedhe kooluun birrii taanaan ergamisaa isheen immoo wangeela taanaan walitti dhufan namoonni lamaan kun. Karakteristikii yookiin eenyummaa dhuunfaa keessan. Eenyummaan dhuunfaa kooluu
nama aaru yoo ta'e isheenis nama aartu yoo taate ibiddan balleessu jechuumaaf jedheetu. Gara biraa immoo jireenyi hafuuraa isaanii maal fakkaata? Walitti dhufaa isheen tajaajiltuu taate kunuun immoo sanbata duraa mana dhugaatii oolee sanbata guddaa gaa'eluma barbaacha nama waldaa dhufu yoo ta'e walitti dhufu namoonni kun dhufan mitiire isa sin ilaalu gorsitoon. Vaaliyuu kee maal vaaliyuu goota jireenya kee keessatti isa sin ilaalu. Karaa ati adeemaa jirtu jireenya kee keessatti isa sin ilaalu. Ati nama yoo jaalatte garuu kan hundumaan ilaaltu. Maaliif jaalatteetta jaamteetta jaalalli nama jaamsa. Kana dhageessanii beektu jireenyaadha. Nama tokko yoo jaallatte badii nama sanaatti hir'uu nama sanaatti numa jaamta. Fakkeenyaaf mana barumsaatti obboleessaaf obboleettii tokko ture. Obboleessitti dhiifama naa godha gar malee fokkisa. Garuu obboleettiin yeroo hundumaa akka isaa kan bareedu jiru dubartoota fiddee yoo isaa wajjin taate relationship yoo isaa wajjin galtan malee jettee baay'ee immoo isheen nama aboo qabdu turte mana barumsaa keenya keessa. Nama loltifaa, nama kabaltifaa, dubartoonni sodaa dhaqanii si jaallanne faattiin jedhu isaan. Garuu fokkisa gurbichi. Sini galee ramti maal jechuudha? Yemmuu nama jaallattu hir'uu isaaniitti maal taate? Hir'uu isaanii arguu hin dandeessu jechuudha. Isa poointi isa dhumaa keenya yeroon keenya akka dhume beekaa dhiifamaa wajjini. Maaliifi gaa'illi maree yookiin gorsitootaan hundaa'ee karaa isa sirrii isa jedhamu immoo poointi keenya isa dhumaa ilaallaa jechuudha. Gaa'illi maree yookiin gorsitootaan hundaa'ee gaa'ila maaliidhaan oofameedha? Ergamaan oofameedha. Gabaabaatti gaa'illi kamiyyuu akkuma toleraansila jedhe ergama tokko qabaachuu jira. Parpasii tokko waa'ee jedhe miti maaliif gaa'ila dhaabbattu? Qobaa waan taataniif mana keessa qobummaan sitti dhagahamnaan gaa'ila keessa hin galeen gaa'ila waan taane keessa galte. Qobummaa keessa taanaan hiriyoota barbaadayyuu hin bahin dhugaa. Hiriyaan taane wajjin walitti makamta. Qobummaadha taanaani gaa'illi sun sirriitti. Waa'ee gaa'illi suni ergama tokko parpasii tokko waan tokkodhaan oofamuu sarara jiraa jechuudha. Mitiire amma fakkeenyaaf nuti yookiin hafuura qulqulluudhaan oofamna yookiin maal hafuura seexanaan oofamna. Gaa'illi tokkos waan ittiin oofamu sababa tokko qabaachuu jira. Wanti sun immoo sababa hafuura qulqulluudha immoo sababa seexanaa. Jennee beekuu danda'u nurra jira jechuudha. A missional marriage yookiin gaa'ila ergama qabu. Wanta waaqayyoon barbaadu. Kun immoo eessatti argine? Seera uumamaa keessatti argineera Addaamii fi Hewaan wajjin. Isaaqiif Ribqaa wajjin argineerra. Maariyaamii fi Yoosef. Mitiire gaa'illi isaanii maal qaba ture? Walitti kaadhamanii roorree mitiire ergama guddaa qaba ture kan isaanii immoo. Filatamanii akkasitti godhamanii jechuudha. Ergama guddaa. Ergami kun argamuudhaaf immoo akkan jedhe namoota alaa ergama kan ilaalan. Ati garuu yeroo sanarratti jaalalli ho'aadha. Jaalaluma sana yaadda waan hin taane murteessita. Amma Las Vegas Ameerikaa keessatti baay'ee wal jaallatanii maatiif faayamuu didanii Las Vegas deemtaa jedhamta. Las Vegas deemtee cidha guddaa godhachuu sirra jiru suufii uffattaa isheen qamisii uffatti jiru warri baay'ee 5 minute wedding jedhama. Yeroo tokko liilloon nu barsiistee turte waa isa. Makiinaa makee ooftee foddaa bukkee deemtaa wal fuudhaa jirta waraqaa silaatamaa farramtaa deemsita akka wal fuuteetta. Akkas godhu baay'een isaanii. Maalirraa kan ka'e ergama maalii qaba garuu maalii sun ergama tokko yoo ergama yoom qabaata yemmuu namoonni adda addaa ilaaluu danda'an. Jireenya keenya hundumaa mana barumsaa isa baratu nyaata isa nyaannu eessa akka jiraannu hiriyoota isa kam wajjin akka taa'uun dura jiru namaa wajjin mari'annee namaa wajjin murteessinee gaa'ilatti yemmuu dhufu garuu an beekaadha an jaalladheeraanii anatu ofii koo beekaa jennee ofii keenya murteessuun sirriidha sirrii miti maaliif goonaree jaamneerra waan ta'e iji keenya jaameera. So namoonni biraa yoo makamanii iji kee banamuudhaaf carraa qabu. Waan hundumaa namaa wajjin murteessite kanarra geessee immoo ofii koo murteessa jechuun sirriidha. Sirrii miti. So gaa'illi ergama qabu impactfulidha. Sababa qaba hojii qaba. Kiristaanni tokko immoo akka dhuunfaatti hundi keenya sababa tokko qabna miti Kiristoos kan nu laate. Sababni sun maalidha? Wangeela kan ammeessaa geessu amma handaara lafaatti. Gaa'illis kan hundeeffamu ulfina yoodhaaf. Ulfina Waaqayyoo. Waaqayyoon immoo akkamitti ulfaachuu barbaada? Wangeelli isaa handaara lafaatti akka deemuudhaaf. General purpose jira. Kun general purpose keenyadha.
Gaa'ela kamiyyuu keessatti Kiristoos ulfaachuudha. Kiristoos akkamitti ulfaata wangeelli isaa himuu babal'atu. Amma waan toleeraan fa'aa godhan guyyaa cidha isaanii irratti tiraaktii hiran mitiire wangeelli lallabamu jedhanii. Kuni ergama tokko qabu jechuudha karaa gaa'ela isaanii. So kun jeeneraal ergama keenyadha. Garuu toleeraanii isaa raawwatu malee parsenaali immoo waaqayyooni kan dhuunfaa ergama tokko laateera. Gaa'elli hundumaas parsenaalii ergama tokko qaba. Ergama adda addaa. Isa immoo yemmuu kadhannu, yemmuu waaqayyootti gashinu, yemmuu namoota adda addaa wajjin mari'annee itti gallu ergamni suni gadi ba'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya kaasneera, Asteer jenneera. Asteer mootichaa wajjin gaa'ela dhaabbachuuni ergama qabu moo qaba? Ergama guddaa qaba. Mitiire maal ooshi saba Ibrootaa du'arraa ooshee jechuudha. Ergama guddaa. Akkamitti immoo achi galte isheen eewutu gorseen Mordekaayi. Utuun gorsineeni isheen hin galtu turte. Yookiin immoo galtee ergama isheen raawwattu turte. Maaf gorseeni ati amma mootichatti dubbadhu jedhee inni oolte jechuudha. Maariyaamis gaa'ela ishee keessatti maal qabdi turte? Ergama guddaa. Namoota ishee bukkee dhaabbatan utuu hin qabaanne yeroo sanarratti yeroo durbi ulfooftu maali Maariyaamii namni gowwaa miti. Durbiin ulfoofti. Hin ta'u mitiire. Yeroo ishee arrabsamaa turte. Wangeelli nutti himu malee namni maal ittiin jedha? Soobduu, ejjituu maal adda addaa ittiin jedha. Kanaaf ergama. Gaa'elli ergama qabu fiixaan ba'a. Kana hubachuu danda'u nurra jira jechuudha. So kanaafi gaa'elli ergamatu barbaachisaa jenneera. Ergama sana fudhachuudhaaf immoo mareedhaanii gorsitootaanii hundaa'uu irra jira. Isa jedhamuudhaanii mata duree keenya irraa wanna jechuudha. Gooftaan si na eebbisu.